Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa salgaffaa. Osoo isheen achi hin gahin raajii walii qabanii gara mana yaalaa hospitaala qajeelan. Kan beekus kan hin beeknes waa'ee isaa odeessutuma itti fufan. Hojjetaa mana kanaa ture. Maali erga hojjetaa mana kanaa ta'e maaliif gara mana yaalaa geessuu dadhaban? Ati immoo ammuma ati humna qabdutti malee maaltu dhimma kee qaba? Dhugaadha. Namni ammuma ati humna qabdutti malee gaafa ati rakkatte gara garee si ilaaluu waan yakkamaa isa taasisu itti fakkaata. Ani maraatuu miti, namatu maraatuu naan jedha malee. Anaa miti. Ani burtukaana kumsaa obboleettii Ejirsaati malee ani maraatuu miti. Jettee maaliif qullaa deemtanaan jettu? Bagan qullaa deemu kootti wal waamtanii ilaali jettanii natti kolfitu miti. Ani immoo isa isin qalbii qullaa deemtamtu na kolfalchiisa. Ani burteen qullaa deemti, isin immoo itti kolfitu. Ani immoo isinittan kolfa. Ana maraatu gootanii isin immoo fayyaa of fakkeessitanii deemtu. Na kofalchiisa. Kit jettee kolfite. Afachume anii fi ati eenyu? Obbolaa moo alagaadha? Kan muudaa keenya ilaallee walitti kolfinu. Amma ilkaan walitti yaasnu. Maal ta'a yoo waliif yaanne? Yoo wal gorsine? Ati maraatudha. Kanaaf gorsi sin barbaachisu jettan miti. Bagan maraadhe. Maraatuu ta'i yoo sin jedhe ani dhuguma maraatudha. Amma garuu anaa miti maraatuun isa maraatuunaan jettanidha. Yeroo daandii gubbaa deemu fooricanii siisuun na waamanii maali isin hojii hin qabdanii? Burteen akka isheen maraatuu hin taane maaliif dagattanii? Eeyyee maaliif dagattan? Yaadachee yaasamii yookiin walla fudhu yookiin gadi na liqimse. Jireenyi maraatummaa akka salphaatti kan fudhatan sinitti fakkaata miti. Lakki garuu akkas miti. Innis aarsaa isin barsiisu qaba. Karaa sirrii yoo hin deemtu ta'e, fedha kee yoo to'achuu hin dandeessu ta'e, gorsa abbaa fi haadhaa hangafaa yoo hin dhageessu ta'e, maraatummaa eegalmeessuu dandeessa. Biiftuun waa'ee mucaa isa dhukkubee mana yaalaa fuudhanii sokkan nama irraa odeeffattu ijaan barbaadde dhabdee gara kutaa irreeba ishiitti deebite. Biqiltuun haadhi daa'ima tokkoo har'a addunyaa kanatti nagaadhaan mattee abdiisaa lafti itti qaban dhibee maal godhu kan ka'ee isa kaa'etu fudhate waan ta'eef deebisuu hin yaalamu. Hamma hunduu rafeera. Callisni guddaan buufateera. Sagalee sarootaa fi sagalee waraabessaa malee sagaleen haala dhaga'amu hin jiru. Tilmaama naannoo sa'a 6 ta'eera. Yeroo kana qaamni biiftuu hollannaa guddaan kirkiruu kan eegale sagaleen gurra ishee irraa iyyuu sagalee nama suukkaneessudha. Miirichi deddeebi'ee gara ishiitti dhufuutti ka'e. Fuulli ishee dafqaan guuteera. Inni qaama ishee daran dabaleera. Sagalee gadadoo kan gurra namaatiif hin tolle sagalee watwaataa. Burtukaanni erga gaafa manaa baatetti qalbiin darbeera. Jireenyi ishee daandii gubbaa ooludha.
magaalaa Naqamtee keessa naanna'uun akka nama beeksisuu hiyyaa hooludha. Burtee koo yaa burtee mee maaltu diinchi gidduu si bulchee? Ilmoo haadha tokkoo qulqulleessituu gadaamessa aayyoo burtee akkam gootee aayyoo? Kit jettee dhuguma yaada aayyoo keef sobduu dhiisme silaa maal fuutaasi maraatuma kee wallaalte moo yaa burtee kumsaa maal hojjetta biyya kumsaa morodaati? Irrimni irraa badeera miirri akkasii maaliif gara ishii akka dhufe wallaalte? Osuma kanaan jirtuu raajii sammuu ishii keessa dhufe. Raajii koo argaa keenarra'e qalbiin koo yaada keef rarra'e na dhuunfattee jirta keessa onnee koo hamaanan kee yaaddame raajuu koo haati biiftuu galinsa mucaa ishee akkuma dhageessen waan hunda qopheessitee xummurtee teessee dhala ishii eegaa jirti. Dhangaan hunduu qophaa'eera. Obbo Bojaan illee gammachuun akka qaban fuulli isaanii irraa ni beeksisa. Ejersaan yuunivarsiitii irraa eebbifamee gara manaatti galaa jira. Abaaboo yeroo eebbaa itti eebbifame akkasuma illee kennaa garaagaraa hiriyoonni isaaf kennan qabatee konkolaataa gara biyya isaatti galuuf jira. Miirri gammachuu daran irraa mul'ata. Dhugaa dubbachuu fi firii kee bara baay'ee itti dadhabde ijaan arguu irra wanti nama gammachiisu maaltu jira jetteeti. Innis akkuma buufata konkolaataa Naqamtee ga'een siree qabachuuf osoo deemaa jiruu harka duuban hiixattee isa qabuutu itti dhaga'ame. Gaafa garagaree ilaalu waan hin yaaddamnetu isa mudate. Isheenis ati barattee suufii uffattee eebbifamtee ani immoo manatti ol deebi'ee kaadhima siree ta'een achi ka'ee immoo kunoo maraatuu qullaa buuse. Ejersoo mee maaltu sitti dhaga'ama? Tilmaami mee waa'ee koo. Ani akka kee barnootan hin fagaanne. Hireen koos carra akkasii naaf hin laanne. Yeroo ati abaaboo qabattee gammachuu kee ibsattu ani qullaa koo daandii irra naanna'u maraatummaa koo ibsadha. Osoo akka gaafasii ta'ee shanna dhungattee sin jaaladha afaan na gogsita. Arra garuu obboleetti kee ta'een qullaa si fuuldura jira. Argaan kee kunis anaaf isa xumuraati. Ani xumureera. Waa'ee cubbuu koo sitti obbaafadheera. Ijji koo fi ijji kee isa dhumaafis isuma kana jaamera. Amma daandii gubbaa si hin dhaabu deemi. Ani burtukaana kumsaati jettee biraa deemte. Ejersaan lafa dhaabbatee jiru in sochoone. Afaan isaa saaqachuu hin dandeenye. Qaamni isaa hunduu hollachuutti jira. Yaada isaan ofii isaa keessatti burtukaana ani kaadhima siree ta'ee achi ba'een maraatuu ta'e of yaa uumaa maali fallikoo sammuu koo jalaa eessattan dhoksaa. Haadhi ejersaa aadde Ijjigaayyoon ilma ishee eebbifamee galaa jiruuf farsoo daadhii osoo hin afin naqamee dhangaan hunduu qophaa'eera. Firri naannoo hunduu waamamaniiru.
amma firrii halaalaa dhufanii jiru. Ejersaan boruma nagaa waan ta'eef addee Ejjigaayyoon daran gammadaa jiru. Raajiin ammayyuu akkuma of wallaaletti jira. Ogeessonni fayyaa hospitaalichaa asiif achi fiiguun waan qorsa jedhanii ogummaa ittiin amanan mara raajiif kennuu ittuma fufanii jiru. Garuu amma iyyuu raajiin homaa jijjiirama agarsiisaa hin jiru. Ijji isaa akkuma dunuunfatanitti jiru. Addunyaa kana irraa yakka gootee qaama seeraa jalaa miliquu dandeessa. Garuu sammuu kee jalaa miliquu hin dandeessu. Ejersaanarra sammuu isaa jalaa miliquu hin dandeenye. Wanti ati dalagdu gaarii yoo ta'e itti boqotta. Gaarii yoo ta'uu baate immoo dhukkuba xiinsammuu sitti ta'a. Dhukkubbiin akkasiif yeroo baay'ee qorsi hin argamu. Kanaaf wanta tokko dalaguun dura duuba isaa maaltu dhufuu danda'a jedhanii xiinxaluun dubbii filannoo hin qabnedha. Kana yoo hin gootu ta'e ati nama gaabbiin jiraatu taatee argamuu keeti. Gaabbiin immoo hulee ati bara jiraattu hunda ittiin dhaanamtudha. Biiftuun ganama kaatee konkolaataa ishee qabattee amma konkolaataan namoota guuttachuuf magaalaa keessa asiif achi deemutti ka'eera. Gargaaraan konkolaataa gara foddaa morma isaa baasee giddaa gorii warra jiru jedhee iyyaa deema. Namoonni dhufanii seenutti ka'ani. Imaltoonni gara giddaa kana warra jiru goriidha. Amma deemsaaf karaa irra buunee bishaan alaltuu ceenerra. Akkuma gorii geesseen naannoo suuqii isaanitti bu'uun gara suuqitti qajeelte. Simboon ishee ajab kan nama jechisiisu gaafa bira darbuuf ka'an kan itti dubbachuuf illee ija ishee hin dandeenye hedduudha. Maali kuni malikuma rabbi fakkaatti yaa intala boojaa. Maali silaa yaaddoo maalii qabdi? Qabeenyi bash kan feete uffatti, kan feete nyaatti, kan feete dhugdi. Micayyoon jannata keessa jirti. Kan ishee yaaddessu maaltu jira? Aasaa namoota naannoo mana biiftufaati. Namoonni hunduu bifa kee ilaalee oduu adda addaa sitti dhoobaa oola. Dhalli namaa garuu bifaa fi gogaan hin madaalamu. Akkuma kitaabni qolaan hin madaalamne jechuu kooti. Akka ilaalcha naannoo keenyatti yoo sooressa taate maqaa addaa sitti maxxansu. Yoo hiyyeessa taates sanuma kanaaf namni waan jedhu hin dhabu. Ati kanaaf hin yaadda'in. Inni guddaan ati gochuu qabdu jecha isaanii fi iddoo kennuu dhiisudha. Biiftuun raajii barbaaddee dhabdus abdii hin kutanne. Yeroo hundaa gaafa manaa baatu namoota isa beekan ni iyyaafatti. Halkan erga gaafa galteetii irribni ija ishii dhufee hin beeku. Yeroo mara boossi. Hamma dukkanni dachee kana dhuunfateera. Raajiin afuur isaa ol ba'ee gaddeebi'uu dadhabeera. Addunyaa kanatti waan nagaa dhaamuuf jedhu fakkaateera. Ogeessonni fayyaa waan godhan wallaalanii naasuun dhaabbatu. Ittuma ka'ee waa ta'e
nama gargaarsa hin qabne reeffi isaayyuu bakka dhaqu kan hin beekamne ta'uu isaa ammoo daran nama gaddisiisa.